Senegal, known as the Lions of Teranga. They started playing as an independent nation back in 1961. It took them 40 years to make their first appearance at a World biyyi ummata miliyoona 20 hin caalle qabdu kun bara 1961 tureem kolanii Firaansi jala bilisa kan baateem ta'us yeroo amma biyyoota Afrikaa kubbaa miilaan addunyaa irratti taphattoota dandeettii kubbaa miilaa qaban hedduu horatte keessaa tokko taateertiin wancaa addunyaa 2026 kanaanis biyyoota Afrikaa 10 dorgommichaan hirmaatan keessaa tilmaama shaampiyoonummaa yookaan imala fagoo deemuu danda'an jedhaman keessaa Senegal ishee tokko maqaa masoo leencota Teeraangaa jedhamu beekamuun shaampiyooniin Afrikaa bara 2021 gareen biyyaalessa Senegal wancaa Afrikaa 2025 Morookoon qopheessite shaampiyoonii taatus sababa dambii kaaf cabsanii jedhameef irraa fudhatamee Morokoof kennamu Senegal garuu wancicha deebisuu diduun oliyyannoo ishee mana murtii ijibbaata ispoortii addunyaa kaas jira marree biyyi ummanni ishee jaalala kubbaa miilaan akka malee qabame kun amma wancaa Afrikaa osoo hin taane Afrikaa maaf wancaa addunyaa hin injifanne dhaadannoo jedhuun waltajjii Ameerikaa Meeksikoof Kanaadaan qopheessaniif garas deemte erga koloonii Firaansi jala bilisa baate tapha pirofeeshinaalummaa jalqabaa Benin waliin kan eegalte Senegal wancaa addunyaa jalqabaas bara 2002 biyya ishee koloneeffatte Firaansi mo'achuun eegalte addunyaa ajab jechisiifte yeroos Kaameruunitti aanuudhaan biyya Afrikaa wancaa addunyaa nuusa xumuraaf geesse kan taate Senegal gareen cimaan yeroo sana bakka bu'uu dhabamuun sana booda waltajjiiwwan addunyaa sadi walitti aansite osoo hin hirmaatin hafte amma bara 2018 2022 fi 2026 walitti aansite hirmaachuun kubbaan miilaa biyyattii akkaan guddachaa dhufu agarsiifteerti xiinxalli The Athletic fi Aljeeziraan baase akkas jedham biyyoonni akka Naajeeriyaa ummata miliyoona 200 fi miliyoona 42 qabdu Itoophiyaan ummata miliyoona 100 fi miliyoona 38 Ijipti ummata miliyoona 100 fi miliyoona 20 kan qaban Riippaabilikni Koongoodhaa ummata miliyoona 100 fi miliyoona 17 qabaatanis wancaa addunyaan waan hojjechuu hin dandeenye akkamiin biyyi ummata miliyoona 20 qofa qabdu garee biyyaalessaa jabaa akkasii ijaarte jechuun deeggartoota biyyattii gaafate araada kubbaa miilaa jechuun deebisan Dakar keessa yoo deemtu eenyiyyuu gaafadhu namuu waa'ee leencota Teeraangaa sitti dubbata kun hojii lafuma argame mitiin cichoominaa fi kutannoo guddaa bu'aa argame jedhu biyyi lixa Afrikaa Senegal waggoota 12 darban misooma ispoortii guddattoota irratti hojjetteen addunyaa biroof fakkeenya qofa osoo hin taane madda galiitu ta'eera biyyattiin kubbaa miilaa guddisuuf dhalattoota Senegal biyya keessa jiraatanii hanga diaasporaa biyyoota biroo jiraatan kilaboota gurguddoo Awurooppaa waliin dippiloomaasii ispoortii cimaa hojjetteerti Senegal kutaa magaalaa garaagaraa keessa akkaadaamiiwwan kubbaa miilaa taphattoonni ittiin seecaamanii guddatan ijaaramaniiru akkaadaamiiwwan kunneen kutaa barnootaa bakka bulmaataa meeshaalee ispoortii jabeenya qaamaa ittiin hojjetan hunda guutameera Senegal bara 2000 as biyyattii keessatti akkaadaamiiwwan gurguddoo ijaarte keessaa taphattoota ciccimoo hedduu argatteerti bara 2000 kan ijaarame akkaadaamiin ispoortii Generation Foot bara 2003 kan hundeeffame akkaadaamiin kubbaa miilaa Diyaapaaraa akkaadaamiin kubbaa miilaa Diyaampaars akkaadaamiin ispoortii Kaasaa jedhamu ijaaruun bu'uuraalee kubbaa miilaa biyyattii lafa qabsiisan fakkeenyaaf waancaa Afrikaa 2025 taphattoota Senegal filate 28 keessaa taphattoonni 13 akkaadaamii kanneen keessaa argaman akkaadaamonni kunneen sadarkaa Awurooppaa eeguun kan ijaaraman yoo ta'u taphattoonni akkaadaamichaa ba'an carraa biyyoota biroo akka argatan kilaboota Awurooppaadhaa waliin walitti hidhata qabuun akkaadaamiin Diyaampaar kilaba Firaansi Maarsee waliin akkaadaamiin Kaasammoo kilabuma Firaansi Liyoon waliin kan hojjetu yoo ta'u Generation Foot ammoo kilaba kubbaa miilaa Firaansi Mees waliin hojjeta taphattoonni akka Sadio Maane Emmanuel Adebayor Ismaila Sarr Pepe Mata Sarr bu'aa akkaadaamii Generation Footii fi kilaba Mees waliin hojjechuun argaman taphattoonni akka Nicolas Jackson ammoo akkaadaamii ispoortii Kaasaa keessaa guddatan taphattoonni kunneen akkaadaamii kanneen keessaa yoo ba'an carraa kilaboota akka argatan kan minjeessu kilaboota akkaadaamicha waliin hariiroo qaban kanneen fayyadamaniiti kana keessatti bu'aan waliin guddachuu walii galtee qabuun fakkeenyaaf taphattoonni akkaadaamota kanneen keessaa ba'anii guddatan kilaboota biroof maallaqa guddaan gurguramu yoo ta'e akkaadaamii fi kilabni isaan guddise maallaqa gurgurtaa keessaa qooda akka argatan ta'am waancaa Afrikaa
2025 taphattoota 13 akkaadaamii kubbaa miilaa Senegaal keessa ba'an keessa kan darban yoo ta'u akkaadaamiin kunneen jijjiirraa isaanirraa hanga paawundii 100,016 argatan. Taphattoonni kunneen kilaboota Awurooppaatiin jalqaba isaan mallatteessifataniin yuuroo miliyoona 81.2 yoo gurguraman walii galaan jijjiirran kilabaa gara kilabaatti godhan yuuroo miliyoona 400 miliyoona 77 olitti tilmaamameera. Carraa kanaan taphattoonni biyyattii hedduun gara Awurooppaa yoo deeman barnoota fooyyee fi iddoo shaakalaa mijataa ta'e ni argatu. Amma Senegaal keessatti guddattoota irratti kan hojjetu federeeshinii kubbaa miilaa fi mootummaa qofa osoo hin taane abbootii qabeenyaa bu'aa isaanii boru buusan hubachuun maallaqa isaanii dhangalaasuun hojiitti galaniiru. Gama biraatiin diyaaspooraa biyyattii Awurooppaa jiraatan waliin taphattoota Senegaaliin alatti dhalatan akkamiin garee biyyaalessaaf akka taphatan mijeessuudha. Taphataan PSGdha Ibrahima Mbappé kan Chelseadha Mamadou Sarr Fransitti dhalatan garuu Senegaaliif akka taphatan amansiisuun danda'ameera. Kana milkeessuuf karoora sadi baafatan. Tokkoffaa taphattoonni kunneen umurii 16 hanga 19 jiran biyya biraa filachuun dura akka biyya isaaniif taphatan amansiisuudha. Karoorri lammaffaan taphattoonni biyyoota akka Ingilaand fi Firaansi keessatti dhalatan maatii Senegaal aadaa fi duudhaa biyyattii akka beekanii guddatan waliin hojjechuudha. Karoorri sadaffaan piroojeektiiwwan taphattoota kanneen amansiisan horachuun taphattoota biyyattiitii alaa dhufan ofitti harkisuudha. Haala kanaan kubbaan miilaa Senegaal yeroo ammaa waancaa Afrikaa irra darbee garee waancaa addunyaa injifachuuf abju'atu ta'eera. Leenjisaan garee biyyaalessaa Senegaal Pape Thiaw Senegaal shaampiyoonii addunyaa ta'uuf dandeettii akka qabdu sakandiifillee kanan shakku taanaan ammuma hojii leenjisummaa garichaa gadan dhiisa jechuun ni yaadatama. Waancaa addunyaa 2026 abjuu warra Senegaal akkuma piroojeektii biyyattii ni milkaa'a kan jedhu ni eegama. Now they're defending African Cup of Nations champions, of course, waancaan addunyaa marsaan 23ffaan biyyoota sadii keessatti geggeeffamaa jiru atakaaroo garaagaraatiin kan dabalame ta'uunsaa beekamaadha. Ammallee taatiiwwan waancaa addunyaa kanarratti mul'atan itti faniiti kan jiraniin taphoota Meeksikootti taphataman irratti teessoon istaadiyeemii duwwaa ta'uun himameetii kan jiru guutuun oduu kana akka itti nutti dhiyaata. There is the whistle underway tonight from Estadio Guadalajara. Group A action. Waancaa addunyaa marsaa 23ffaa walta'iinsa biyyoota ollaa sadii Ameerikaa, Meeksikoo fi Kaanaadaatiin taphatamaa jiru itti fufeera. Dorgommiin kun osoo hin eegaliniin dura dhimmoonni viizaa fi haalli nageenya Ameerikaa ijoo dubbii ture. Ameerikaan deeggartoota Iraan, Cote d'Ivoire, Haiti fi Senegaal biyyoota 39 kana dura Donald Trump gara Ameerikaa akka hin galle dhorke keessa waan jiraniif viizaa argachuu hin dandeenye. Abbaan murtee lammii Somaaliyaa Omar Artanis sababa Soomaaliyaan tarree biyyoota Ameerikaan akka biyya hin seenne dhorkite keessa jirtuuf waancaa addunyaa akka hin taphachiisne dhorkamuun taatee waancaa addunyaa bara kana irratti mul'ateedha. Waldaan federeeshinoota kubbaa miilaa addunyaa fiifaan waancaan addunyaa osoo hin eegaliniin dura tikkeettiin seensa istaadiyeemii dursee gurguramee xumuramuu beeksisee ture. Ta'us dubbiin akkas akka hin ta'in gabaafamaa tureera. Tikkeettiiwwan 10,000 lakkaa'aman osoo hin gurguramin akka jiranis ibsameera. Gatiin seensa tikkeettii yeroo adda addaatti jijjiiramuun akkaataan gurgurtaa iftoomina dhabuun atakaaroo fi komii dorgommicha dura mudateedha. Tapha waancaa addunyaa ramaddiyaa jimaata darbe Kooriyaa Kibbaa fi Riippaabilika Cheek gidduutti taphatame irratti teessoon duwwaa ta'an mul'ataniiru. Tapha Meeksikoo istaadiyeemii Akroon irratti taphatame irratti teessoon duwwaan ni mul'ata. Dhimma kanaan wal qabatee fiifaan ibsa kenneen dubbii kana haaluuf yaaleera. Waldaan federeeshinoota kubbaa miilaa addunyaa deeggartoonni teessoo irra taa'u caalaa iddoo banaa teessoon hin jirre dhaabbachuun ilaalaa turanii jedhe. Gabaasa tapha booda kennameen istaadiyeemiin Akroon namoota 45,664 qabachuu qabu keessaa namoota 44,985 qofaa ture jedhame. Kana jechuun teessoon namoota 700 olii duwwaa turuu isaa ibsa. Garaagarummaan kun kan uumame dorgommii dura qeeqa gatii tikkeettii fi gaafii taphoota hedduu waancaa addunyaa gareewwan 48 babal'ate irratti tarkaanfii ka'uu hordofeeti. Qaamni kubbaa miilaa addunyaa bulchuu fiifan qaamolee hooggansa istaadiyeemii fi seensa tikkeettii wal qabatan waliin walitti dhiyeenyaan hojjechaa akka jirus beeksiseera. Tapha Kanaadaa fi Boosniyaa Herzegoviinaa gidduutti taphatame irrattis boqonnaa deebii teessoon muraasni duwwaa turani. Tapha baniinsa waancaa addunyaa istaadiyeemii Asteekaatti ture daawwattoonni 80,000 ol daawwatanii jiru. Fiifaan dursee tikkeettiin seensa istaadiyeemii dhumate jedhee gabaasus amma tikkeettiin hedduu kallattii garaagaraatiin gurguramaa akka jiru BBC'n odeeffannoo argadhe jedhe gabaaseera. Inumaayyuu sababa qaala'insa geejjibaa fi hoteelaa wal qabatee namoonni tikkeettii bitaa akka hin jirree fi gatiin seensa tikkeettii kana dura murame gadiin gurguramaa akka jirus ibsamee jira. Waancaa addunyaa halkanarraa Iraan Niwuziilaand waliin morkiin taasistuun eegama.
Spain waltajjicha milkiin eegaluudhaaf Cape Verde waliin morkiin geggeessitu akkasuma boru France Senegal waliin taphni taphatan xiyyeeffannoo argatee jira. Abubakar Abdallah. 45 minutes coming up as that's a lovely touch and what a thumping finish. Taphoota ramaddii waancaa addunyaatiin har'a dharaan Niwuziilaand waliin Spain, Cape Verde, Belgium, Egypt waliin boru Senegal, France waliin morkiin taasisan ni eegamu. Yeroo torbaaf waltajjii irratti kan hirmaatu turan waancaa addunyaatiin taphoota ramaddiirra yeroo jalqabaatiif darbuudhaaf kaayeffachuun morkatti. Garichi taphoota sadan darban walitti aansuudhaan mo'achuun ga'umsa gaarii irratti argama. Tapha jalqabaa isaanii injifannoon eegaluun kaayyoo isaaniiti. Sadarkaa fiifaatiin 20 kan jirtu Iraan waancaa addunyaa 2018 fi 2022 taphoota ramaddii 3 taphatte keessaa tokko injifattee turte. Barana seenaa sana caalatti fooyyessuun marsaa biyyoota 32ffaaf ga'uudhaaf morkatti. Niwuziilaand 2014, 2018 fi 2022 waltajjii kanarratti hirmaachuu dhabdus barana waggaa 16 booda waancaa addunyaa irratti hirmaatte. Sadarkaa fiifaatiin sadarkaa 65 Iraanii gadi taatus biyyattiin yeroo sadaffaaf waancaa addunyaa irratti hirmaattu kanaan injifannoon eegaluuf morkatti. Dursaan taphattoota biyyattii Chris Wood biyya isaaf taphoota 90 goolii 45 galcheera. Har'as gumaachi taasisuun eegama. Tapha kanaan gama Iraaniin taphataan Inter Milaan duraanii fi amma kilaba Giriis Olompiyaakosiif taphatu Meedi Taarim gumaachi taasisuus ni eegama. Taphataan sarara fuulduraa kun biyya isaaf taphoota 105 taphateen goolii 60 galcheera. Hambakaash midhamaan taphachuu baatus Muhammad Mohibii fi Mohibii Gaydii gumaachi biyya isaaniitiif taasisan ni eegama. Tapha biraatiin ramaddii gaatiin Siyaatilitti Belgium Egypt taphni simattus tapha eeggamuudha. Chaampiyooniin Afrikaa yeroo torbaa Egypt waancaa addunyaa yeroo afuraffaa irratti hirmaattu kanaan taphataa sarara fuulduraa Muhammad Saalaa irratti abdii kaattee jirti. Taphattoonni sarara fuulduraa Trisgeet Omar Maaruushii fi Zizoonis sarara isaa cimaa Belgium bira darbuudhaaf qormaata cimaatu isaan eeggata. Taphataan sarara qarqara Belgium Jeremy Dokun tapha kanaan ni taphataaf eeggama. Taphataan Arsenaal Leandro Trossard sarara fuulduraa qarqara bitaatiin ni taphata jedhame. Kevin De Bruyne iddoo lakkoofsa 10 gumaachi taasisus ni eeggama. Deensaan garichaa Ruudi Gaarshaan taphattoota Aston Villa lamaan Amadou Onana fi Yuri Tielemans waliin qindeessuudhaan ni taphachiisu jedhame. Ramaddii haa kanaan tilmaama waancaa kan argatte Spain milkiin waltajjicha eegaluudhaaf Cape Verde waliin yoo morkattu Saudi Arabiyaan Uruguay waliin taphatti. Spain erga 2010 waancaa addunyaa fudhattees waltajjiiwwan sadan darbeen hin milkoofne. Spain 2014 taphoota ramaddiin 2018 fi 2022 marsaa 16 dorgomichaan ala taate. Cape Verdeen gulaallii waancaa addunyaatiin Kaameruun mo'achuun yeroo jalqabaaf waancaa addunyaaf biyya geetteedha. Waancaa addunyaa jalqabaa hirmaattuun injifannoo jalqabaa Spain irratti gonfatti moo kan jedhu ni eegama. Lamine Yamal fi Nico Williams shaakalitti deebuu isaaniitiin ni taphatu jedhame. Victor Munoz taphachuun isaa shakkiidha. Boru halkan Senegal morkii France waliin taasisuun seenaa waancaa addunyaa 2002 irra deebuudhaaf morkatti. Waancaa addunyaa 2002 Kooriyaan Kibbaa fi Jaappaan waliin qopheessaniin Senegal tapha ramaddiitiin biyya tilmaamni waancaa yeroo san kennameefii ture France 1-0dhaan injifachuun eegaltee turte. Biyyoota tilmaama waancaa kennameef keessaa tokko kan taate France milkiidhaan eegaluuf biyya morkattuudha. 1998 dursaa taphattootaa ta'uudhaan France waliin waancaa addunyaa kan milkeeffatan Didier Deschamps amma leenjisaa ta'uudhaan waancaa kana fudhachuudhaaf morkatu. Waltajjii ganna kanaatiin booda Zinedine Zidane iddoo isaanii ni bu'uuf eegamu. Chaampiyooniin 2018 France walitti aansuudhaan yeroo 8ffaaf waancaa addunyaa irratti biyya hirmaataa jirtuudha. Senegal waancaa addunyaatiin walitti aansuudhaan yeroo 3ffaaf biyya hirmaachaa jirtuudha. Waggaa 4 dura marsaa 16 biyya geetteedha. 2018 immoo taphoota ramaddiirra darbuu hin dandeenye. Waancaa Afrikaa 2025 tapha xumuraatiin Morokoo waliin erga taphattee booda taphoota michoomaa 2 Peeruu fi Gaambiyaa waliin taphattee turte. Waancaan addunyaa kun yeroo dhiyaatutti USA waliin tapha michoomaa taphattee 3 fi 2 kan mo'atte dabalatee Saudi Arabiyaa waliin goolii malee xumuruun ishee ni yadatama. Taphni Saudi Arabiyaa waliin goolii malee xumurte taphoota 17 booda osoo gooliin galchin kan baateedha. Tapha kanaaf William Saliban gama Firaansiin miidhamarra turus shaakalitti deebi'eera. Garuu taphachuun isaan beekamne. Taphataan ittisaa Julius Koundeen fayyaa jiraachuutu himame. Goolii 56 biyya isaatiif kan galche Kylian Mbappeen tapha goolii galchinaan Riikardii Oliver Jiruun Qaataaritti qabateen ni qooddata. Tapha biroo boruutiin Iraaq Norwee waliin taphatti. Fiifaan Omar Arsaniif kaffaltii barbaachisu hunda akka kaffalu beeksisee jira. Kaffaltiin Fiifaan abbootii murtiif kaffalu kan waancaa addunyaa bara 2026 kun xumura dorgommichaa irratti kan beekamu ni ta'a. Oduutaan Real Madrid morkii Marc Cucurella mallatteessifachuuf walii galuu beeksisee jira. Arsenaal taphataa sarara gidduu lammii Morocco Ayyub Boadii Lille irraa mallatteessifachuuf sochii eegalee jira. Abdurrahman Amin. Breezing past him, supports there. Cucurella scores. Chelsea take the early lead.
Real Madrid erga Fiorentino Perez irra deebiin pirezidaantii kilabichaa ta'uun filatamanii Jose Mourinho leenjisaa kilabichaa gochuun qacaruun taphattoota ciccimoo gara garichaa fiduuf hojii jabaa hojjechaa jiru. Kanaanis sarara jidduu irratti Bernardo Silva Manchester City irraa, sarara ittisa jidduu irratti ammoo kan Liverpool Ibrahima Konate fi AC Milan irraa ammoo Denzel Dumfries bilisaan mallatteessifachuuf walii galee. Baroota darban qarqara bitaa irratti Ferdinand Mendy fi Alvaro Carreras qabaatus ga'umsa barbaadu irraa kan dhabe Real Madrid Marco Cucurella Chelsea irraa fudhachuuf walii galeera. Madrid Chelsea dhaaf paawundii miliyoona 51.8 kaffaluuf walii galee. Waancaa addunyaatiin booda ammoo walii galtee kana ni xumuruuf eeggamu. Lammii Spain ganna 27 kanaaf Madrid jalqaba paawundii miliyoona 47.5 kaffaluun adeemsaan miliyoona 4.3 ni dabala jedhame. Marco Cucurellaan bara 2022 Brighton irraa paawundii miliyoona 63 Chelseaf mallattee kadami Barcelona keessa kan bahe taphatichi Atletico Madrid fi Barcelona waliin maqaan isaa ka'aa ture. Ta'us ammatti kaampii keessa taa'ee waa'ee egeree kootii dubbachuu hin barbaadu jechuun jara lamaan erga ofirraa callisiisee booda Madrid gaafannaan tole jedhe. Shaampiyooniin England Arsenal taphataa umrii 18 Ayyub Waadii Lille irraa mallatteessifachuuf haasa'ee galee. Ayyub miseensota garee Morokoo waancaa addunyaa irratti hirmaachaa jiran keessaa tokkodha. Tapha jalqabaa Morokoon Biraazil waliin goolii tokko qixa baatee irrattis ga'umsa olaanaa sarara jidduu irratti taphattoota mul'isan keessaa tokkodha. Arsenaalis tapha kana booda ga'umsa isaa sirriitti ilaaluun taphataa sarara jidduu irratti kennaa addaa qabu kana kilaboonni biroo akka jalaa hin fudhanneef dura bu'e. Arsenaal irraa dhimma Ayyub Waadii xumuruuf qaamni ramadames bakka bu'aa taphatichaa waliin wal arguun dubbataniiru. Morgan Rogers ammallee taphataa Arsenaal itti dhiyeenyaan hordofaa jiru biraati. Taphataan sarara ittisaa Tottenham Pedro Porro waliigaltee haaraa kilabichaaf mallatteesse. Waliigaltee haaraa kanaan hanga bara 2031tti London tura. Kilabichi ammoo waggaa tokko dabalataan dheeressuuf filannoo qaba. Manchester City dabalatee kilaboonni hedduun taphataa kana barbaadaa waan turaniif akka inni bahuuf hiyyaanne mindaa isaa ol guddisuun waliigaltee yeroo dheeraatiin mallatteessise. Manchester Cityin bakka John Stones taphataa sarara ittisaa Everton Gerrard Braithwaite barbaadaa jira. Gerrard Braithwaite taphataa dargaggeessaa umrii 23ti. The Toffees Everton ammoo paawundii miliyoona 70 taphataa kanarraa barbaada jechuun gatii isaa ol kaaseera. Manchester City irraa Nathan Ake ganna kana gadi dhiisa. Ruben Dias turmaan isaa waan hin beekamneef taphataa kana barbaaduuf dirqame. Mahrez, Joao Cancelo, Ruben Dias.